kana manna osoo ajjeesee wayyu osoo duuteetti hin ajjeesee jedhanii wayyu kun du'arra maal jira dhugaa dhiirri garuu maani dhiirri bineensa akkam nama aarsa dhugaa waaqa baay'ee tokko na aarse baay'ee tokko namatti dhagaa dhiirri akkamitti akkasii gara isa ajjeese wayyeessa akkana godhurra isa dunuunfatee garaa kutatee bakka shik godhee dhaqee harkasa mootummaatti kenne wayya. Haadha manaa ofii uffata hunda irraa baasanii qullaa godhanii akka gaafa dhalattee jechuudha. Gaafa dhalattee homtuu sirra hin jiru hundi akka gaafa dhalatteetti si taasisee harka si hidhee si kukkutee akkatti qullaa jechuudha. Qullaa kana suuraa kana YouTubein orkatee hin beeku garuu gara fuuldura isaa shaffanamaadha garuu waan tokko irra kaa'aniiru garuu noormaaliin isaas ajaa'iba qullaadha akka gaafa dhalatteetti harka ishiitiin akkanatti qaama ishii akkanatti dhoskattee jechuudha. Tumee qaxaqqatee kana akkatti talattalaniisa nama talattalan hin jiru footoo kaasee miidiyaa irratti gadhiisa. Me yoo hammam isa miitedha yoo hammam isa baddalte yoo hammam isa irratti waa goote way lubbuu isaa hin baasne miti isa tuqne miti osoo akkam isa miite miidhaa guddaan dhiira irratti ta'uu wanta kan biraa miti yoo irratti sagaagalte qofadha kan dhiirri akkas godhu kan dhiirri dunuunfatee tafattafu yookaan ajjeesu yookaan waan tokko godhu waan biraa miti dhugaan siniin jedha. Waa wallola kan biraatiif miti waa badeedhaaf miti waa dhumeedhaaf miti na hiikiidhaaf miti ati naan taaneedhaaf miti yoo isheen irratti sagaagaltee dhiira biraa faana argee waan ta'e gootee irra hin tarkaanfatu irra hin darbu garuu kana hunda namni haadha isaa duubatti deebi'ee ilaalu obboleettii isaa duubatti deebi'ee ilaalu xirrigiyattee haa baddu maaliif akkas godha. Maal fakkas akkatiin talattala akkatiin tuma obboleettii namni qabu namni haadha qabu abeet dhugaa waaqa baay'ee tokko dhugaana dubbisi ibsaan illee ife baay'ee aarishii suuraa sana ilaaluun dadhabe bakka dhiira jechuun bineensa atama fakkeenyaaf osoo abbaan manaa kee waan tokko isaa godhuu argite bamnim ta'amiraan akkasiin godhu dhugaa waaqayyootidha. Miirri yeroo sana natti dhagaamus nan beeka akkasiin godhu hin tuquyyuu malee maaliif hin tuqa indee bakka wanti jiru ta'e miti ta'e addaan ba'uudha kalas jireenya koon jiraadha sammuu nagaa mucaa koo guddifadha maaliif waa hin taanetti galeessa maal godhee yookaan ishee maal godhee ganaa hidhamee ganaa ofii koo riiskii fudhadhee mucaa koo rakkisee maaliif jireenya koo qisaasessaan dhiironni illee akkasumatti yaaduu qabu bara maaliif of qisaasessu dhugaa waaqa namni kun akkas godhe egaa akkas godhe miidiyaa irratti baase ofii biyyoota arabaa keessa jira gaa namni argee qabuu hin danda'u maa godhuu hin danda'u warri biyya arabaa keessaa illee baay'inaan warra akkana hojjetan wasakni akkana biyya arabaattidha. Uffata walirraa baasanii qullaa poostii wal godhuun viidiyoo qullaa wal waraabanii wal gadhiisuun biyyoota arabaa keessa jira. Biyya keenya keessa maa kun hin jiru osoo haati manaa sagaagalteeyyuu bakka walii kumalee darbee kunoo kan wal qaraxxafus dhiyeenyuma kana argame muuxannoo biyyoota kaanirraa fudhatanii kan wal kukkutanis ufan malee akkasiin godha warra biyya keenya keessa. Baala gatteedhaan innis ofirraa hiika maatiin dhufanii firri dhufanii walirraa hiiku. Bakka kun waan baay'ee gaarii dhugaa waaqa wal salphisuun amma dubartiin kun amma lubbuu keessa jira malee amma hin jiraatti booda of balleessuun shi beekamaadha of ajjeesuun shi beekamaadha. Ila qullaa sanummoo wanti nama gaddisiisu immoo Oromoodha. Alaabaan Oromoo irra jira. Alaabaa Oromoo irra jira xiqqaate kan mormatti kaawwatan hin jiru. Sheexi xiqqoon sun jechuudha. Bukkee ishii jira. Sanuu ijoollee keenya jechuudha. Kun nama hundumaatti
tuqsiisa bara gana afaan meeqaan hiikamee amaariffa hiikkatanii gara sana hiikkatanii gara kanatti hunda keenya gabbuusaa jechuudha hunda keenya nu tuqsiisa mucattiitu qullaashi miidiyaa irratti akkatti gadi ba'e malee nu hunduma keenya gadi ba'e jechuudha anis qullaan kiyya gadi ba'eera jechuudha sires dhiironni koof tasgabbeessuu qabdu dhugaa waaqa shamarrittiin sunis kana gooteetti taana maaliif itti mul'atte maaliif mana keessa teessee eegde erga waan badaa dalagdeetti ta'e sila kana ala wanti dalagame hin jiru wanti akkanaan hidhee garafsiisee qullaa miidiyaa irratti too lubbuun shikee jiru ajjeesoo jechuudha kun lubbuu keessaan baasne ajjeeseera kana ala duuni jiraare namni koo gaafa du'u jalqabu hamilee isaa du'a nama hamileen isaa du'e deemaa oolee soorome hojjete hin jijjiiramu na bara samna nama of aggalagalee wayya nama moraalii hamileen du'erra nama lubbuun du'e wayya haadha qabdii abbaa qabdii obbolaa qabdii fira qabdii suuraan akkana miidiyaarra naanna'ee akkana tiiktookirra naanna'a mee warri shii maal jedhu abbaan maal jedhas tarii namni kun lafa keessa namni ba'u hin jiru ngudaa'e miti akkanatti buqqisamee dhufu haadha yoo jalaa duute abbaan jira yoo abbaan du'e haati akkoon jirti obbolaan jira qofaa namni dhalatus hin jiru erdi gosa qaba gaawaqa baay'ee tokko nama gaddisiisa garuu karaa tokkos qorichadha cal jettee biyyaa baate biyya namaatti heerumu nama hin beekne heerumu zim jettee waan wal barteef heerumu iddoo isaallee kan hin beekne heerumu akkanuma dhiira waan ta'eef itti heerumu waan barteef itti heerumu keessattuu dubbiin biyya arabaa kana keessatti heeruman immoo balaadha baay'ee balaadha yeroo baay'ee shamarran biyya arabaa keessatti heerumanii baay'ee gadadamu baay'ee riiskii baay'ee irra gaachuu kan viidiyoon isaanii waraabamee gadi bahaa ture jiru yeroo tokko bara wayii yaadattu yoo ta'e baangalii dhamti daata namichi intala maqaa ishii Tigisti anin irraanfanne haga yoona intala maqaa Tigisti jedhamtu viidiyoo akkana waraabee viidiyoo seeksii gadi gadhiise an biyya arabaan jiran naasa innaasan akkamti akka haamileen keenya nu cabe dhugaa waaqayyo baay'ee tokko rifadhe anichu moraaliin dhabe waan itti ol jedheela ijoollee keenya dhaqu dhiira mazim jedhanii dhaqanii bira hojii dhaabbatee heerumuu hojii dhaabbatee baangalii hojii dhaabbatee dhiira kan ta'e hojii osoo biyya keessa ta'eeti na amani hamma kana sirraan hin gahu biyya keessa ta'e ollaanis jira namnis jira hin iyyita uun jira walii birmachuun jira biyya namaa keessa walii birmachuun hin jiru humtuun jiru amma sirra dhaabbatee viidiyoo si waraabee amma yookaan suuraa bicha gadi baase boodammoo viidiyoo gadi baasuu danda'a yeroo itti jabaatu jechuudha kanaaf baay'ee of eeggachuu qabdu dhugaa waaqa maa heerumni isaa mataadhaan si dhaabbanne na akkasii jechuudha biyya namaa keessatti biyya ormaa keessatti maaliif gadi dhaabban heerumni isaa oh my goodness baay'ee mataan kun na ho dhugaa mataan kiyya na ho natti dhagaame garmalee akka dubartii tokkotti baay'ee natti dhagaame hin qoosina baay'ee hin qoosina akka dubartii tokkotti sirriitti natti dhagaame dubartii kabajan malaa kunuunsan malaa jaalalan malaa yoo shawwaan badaa wayii kunoo inni dhuma dhiira faana yoo argamte hiiku ari'uudha baqa murteen jiru akkatti salphisanii namni haadha qabu akkas nama baay'ee namni abbaa qabu namni obboleetti qabu akkas nama garuu yeroo sanatti dhiirattis murteessuun hin danda'amu miira keessa gala yeroo sananni osoo ajjeesee itti hin mul'atu miira dhabaqa miira waan ta'eetti itti nam'asatti jechuudha yeroo kana argu my goodness